Gaafichi xinnoo dheeraa fakkaata. Haa ta'utii garuu konseptiin gaafii isaa gaafii lamadha. Tokkoffaa miidhaa qorichi poostpiilii jedhamu qabuuti. Lammaffaa immoo poostpiilii yeroo meeqa fudhachuun danda'ama kan jedhudha gabaabinaani. Kan tokkoffaatti gaafa deebinu poostpiiliin yookaan imerjensii kontiraaseeptii piiliin saayid effeektii baay'ee hin qabu. Saayid effeektii ispeeshaalii saayid effeektii namarra turu dhiibbaa namarraa hin ga'u hin qabu. Haa ta'utii garuu saayid effeektiin inni qabullee kan yeroo gabaabate jechuudha. Saayid effeektii yeroo gabaabaa keessatti manifesti godhan ni qaba. Saayid effeektii sunis komallii marsaa laguu jeequdha. Dubartoonni poostpiilii fayyadaman yeroo baay'ee marsaan laguu isaanii kara jalqabaasan xinnoo ni jeeqama. Inni biraan mataa dhukkubbii dadhabsiisuu akkasumas immoo yeroo tokko darbee garaa ciniinnaa waan akkasii ni jiraata. Ammas dabalataan immoo waan akka garaa ammeessuu fi ol cabsaa ni jiraata jechuudha. Sanarraan kan hafe saayid effeektii siiriyeesii ta'ee fi baay'ee nama yaaddessu hin qabu jechuudha poostpiiliin. Gaafii lammaffaan yeroo meeqa fudhachuu qabdu yookaan immoo yeroo meeqa ol dubartiin takka qoricha kana fudhachuu hin qabdu jettee gaafatte obboleettiin keenya. Yeroo kanaa ol fudhachuu hin qabdu kan jedhu wanti barraa'ee jiru hin jiru. Katoo poointiin dubartiin takka yeroo hamma kanaatii ol fudhachuu hin qabdu kan jedhu hin jiru. Garuu maalinni imerjensii kontiraaseeptii piiliin mala qoricha yookaan immoo qoricha da'iinsa ittisu kan idileetii muti jechuudha. Akka idileetitti fayyadamuun hin barbaachisu. Wanti kun kan inni fayyaduuf ulfa hin barbaachifne yookaan immoo wanti pirjinaansiin akka hin uumamneefi malee yeroo hunda yookaan immoo akka mala idileetti fayyadamuun hin barbaachisu hin gorfamus jechuudha. Maaliif feelarreettis qaba waan ta'eef. Kanaaf tarii dubartiin takka karoora maatii fayyadamuu qabdi yoo ta'e karoora maatii san filannoon ishii poostpiilii ta'uu qabu jechuudha. Poostpiiliin imerjensii akkuma maqaa isaatu jedhu imerjensiidhaaf yookaan immoo walqunnamtii saalaa tasa raawwatameef akka ulfi hin uumamne yookaan immoo walqunnamtii saalaa hin eegamne irratti laayikaam reeppii dubartiin takka odoo gudeedamtee gudeeddii saniin booda ulfa akka hin uumamneef poostpiilii fayyadamuu qabdi. Dubartiin takka otoo wanna biraa akkuma kana ulfa hin barbaachisne akka hin uumamneef imerjensii kontiraaseeptii piilii fayyadamte yookaan immoo tasallee dogoggoraa walqunnamtii saalaa gaafa raawwatame akka ulfi hin uumamneef malli sun fayyadamama. Kanaaf kan wayyu mala da'iinsa idilee karoora maatii idilee kan akka poostpiilii kan akka laayiksorii kan akka COC kan akka impilaanoonii IUCD gosa qaba. San keessaa fayyadamuudha malee poostpiilii yeroo hunda fayyadamuun hin barbaachisu jechuudha. Sanarraan kan hafe yeroo hamma kanaati yookaan immoo yeroo hamma kanaatii ol fayyadamuu qabdu. Yeroo hamma kanaatii ol fayyadamte dhiibbaa akkanaa qabaa han jedhu ani nagarree. Kana galatoomaa gaafii biraa qabaattan gaafachuu dandeessu.